السلام عليكم هردفتوتا كينيا أججا جلان هارويني دفه كنا في فلافيوس قدوتي مال تجرا أكسم مالي فلبو فلافيوس فلتشو أكبر بادو إسن التيمنا ملأني والدروا دوبان أجرسي فمن أبجو لغاتو كينيا دو غري كم فادا فلافيوس لغم فاطمة غاي لغو تشوداف أورهام بي نغافتا يجي دوتي إسا يوكان أمني إسا حركين يوكيستي أكسمس waa'ee isheensaa beelleen dubbanna karoora dhoksaa aspoorjaa fi jijjiiramni guddaan iskiriiptii irratti godhame maal akka ta'e illee isiniif himna mata dureewwan barbaachisoo biroo hedduullee isiniif kaafna kanaaf viidiyoo keenya haga dhumatti akka daawwattan asumaan isin beeksifna mammaaksa durii tokko keessatti akkana jechuu jira lamaa fi lama 22 taasisuu jechuutu jira tokkummaa keessatti eebbaatu jira jechuudha yaadrimeen kun yeroo ammaa kana fiilima Orhaan keessatti agarsiifamaa jira Filaaviyoos tarree Orhaan beetti makamuu isaatiin ejjennoo isaa cimuu isaa hin oolu kanuma waliin Bizaantiin rukuttaa guddaa argataniiru yookaan ajajaa guddaa tokko eeyyee humni aspoorchaa guddaan Filaaviyoos parsantaa 100 kan irratti hirkatte ture amma Filaaviyoos dhugaa erga baree booda turkootaaf gonkumaa diina hin ta'u kanaamanna lola gara fuulduraa hunda Orhaan cinatti akka argamu beekamaadha dhumarratti yeroo namni hundi isa eegu keessatti fardi isaa Orhaan beecinatti mul'ate kan hojii yaabbatu ta'e ni mul'ata haa ta'u malee qormaanni Filaaviyoos ammallee hin xumuramne rakkoo tokko qofti furmaata argata dhugaa waa'ee seefii sanaa baruudha garuu seenaan jaalalaa Faaximaa waliin qabu fi diinummaa inni Bizaantii waliin qabu ammallee guutuudha miti eeyyee Filaaviyoos erga muslima ta'e booda taphattoonni diina abbaa Filaaviyoos turan yeroo duraanii diinonni san fi ajjecha isaa keessatti hirmaatan sun hundi isaanii ifatti ba'uu ni jalqabu akkasuma taargetii isaanii itti aanu Filaaviyoos ni ta'u sababni isaa sangaamatti Filaaviyoos faayidaa isaaniif jecha to'achaa turan amma garuu seenaan jijjiirameera kana malees Filaaviyoos ba'uu isaatiin aangoo Roomaa hir'ateera sababni isaatis Filaaviyoos tokkichi loltoota dhibbaan lakkaa'aman waliin walqixa waan ta'eef akkasuma waa'ee qaama isaa yaanni hedduun kanaan dura kennameera Filaaviyoos xiyya Faaximaa baraaruuf yeroo fudhatu namni hundi garaan isaa akka dhiirota 4 walitti qabamee bal'aadha jedhanii ni haasa'u akkamitti Faaximaa baraaruuf dadhabee kanaafuu deeggartoonni Filaaviyoos kan Orhaan waliin walqixa ta'aniiru jechuun dogoggora hin ta'u jechuudha haa ta'u malee kun oduu gadhee tokko tokkos akeekuu danda'a sababni isaas fiilima walduraa duuba kuruluus kana keessatti yeroo hunda nama fakkii tokko cinatti gootota wajjin walqixa ta'etu jira yookaan gootota jajjabaa of biratti qaba kanaaf gootonni ciccimaan bira ni jiraatu jechuudha fakkeenyaaf joogtuu Alp Kunoor Alpii fi Turkut Bey sirriitti ni yaadattu daawwattoonni akkuma beektan erga sulxaana ta'ee kaasee Orhaan Bey uummata isaaf baay'ee cimaa ta'eera sirrumayyuu fedhii Usmaan Gaazii irratti hundaa'uun socho'aa jira garuu osoo kana hunda galmaan ga'ee booda Orhaan Bey darbee awwaala Usmaan Bey yoo daawwate akkam gaarii ta'a kun sadarkaa akkasumas fooyyeessuu hin oolu tuqaa tapha walduraa duuba Usmaan ni hafa maalumaafuu taateewwan jireenya Orhaan Bey keessatti raawwataman Usmaan Bey caalaa baay'ee waan ta'aniif seenaa Orhaan Bey qofa uwwisuun illee gahaa ta'a yeroo ammaa kana xiyyeeffannaan hundi Orhaan Bey irratti ta'e waan jiruuf taateewwan isa waliin wal qabataniis itti yaadanii diriirfamaa jiru fakkeenyaaf Orhaan Bey aspoorjaa fuuldura keessan jira akka seenaan ibsutti gaa'illi isaanii kan raawwatame bara 1310 osoo bursaa hin mo'amin dura ture kun ta'e osoo jiru mul'anni tokko Filaaviyoos waliin ta'e xiyyeeffannoo hunda caalaa harkise garuu mee akka qulqulleessuu isiniif himu Filaaviyoos yookaan aspoorjaan taateewwan osoo hin barbaachisin harkisuun waan gaarii miti kun ammoo fiilima walduraa duuba Usmaan keessatti baay'ee jibbamee jira yeroo nam fakkii asoosamaa Haliimeen fidamtu walakkaan baraa qisaasamee jira kutaa hunda keessatti pooyinaa qofa ture dhimmi kun walduraa duuba Orhaan keessatti baay'ee xiqqaadha garuu ammas saffisni taateewwan waan ta'uu qabuu miti warri Mahamad Fatiilar Sultaanii fiilima ilaalaa jirtan iskiriiptii gaarii maal akka ta'e yookaan maal akka fakkaatu ni beektu mata dureen biraa harkifamaa jiru waa'ee Sheenshaa Beeyiiti eeyyee Sheenshaa Beeyim kan kutaa jalqabaa irraa eegalee qaama diraamaa kanaa ta'e kutaa 16 boodas ammallee hiriyyaadha moo gantuu ta'uu isaa ifa miti eeyyeen amma garuu viidiyoo kana yeroo ilaaltan booda beekuun keessan hin oolu Sheenshaa Beey gantuu ta'uu isaa mirkaneessuu isaa yookaan barabaraan Orhaan Beeyif amanamummaa kakachuu isaa daawwattoonni hunda dura mee Sheenshaa Beeyim gantuu akka hin taane ifa haa godhu garuu yeroo wal fakkaatutti inni illeen guutumatti Orhaan Beeyif amanamummaa akka hin taane illee qulqulleessuun qaba sababni isaa amala Sheenshaa Beeyim taphattoota Mahamad Sirees yookaan fiilima Mahamad Fatiilar keessatti mul'atu wajjin kanneen sulxaana olitti of ilaalan irraa fakkeenya ta'uu isaati sulxaana immoo akka daa'imatti warroota ilaalan Mahamad keessatti ni beektu salphatti gowwoomfamuu danda'utti yaadan as keessatti saaluma wal fakkaataa deemaa jira Sheenshaa waan hedduu irratti Orhaan Bey waliin walii hin galu kanaaf ifatti kan isa hin mormin haa ta'u malee gosoota Turkii mormitoota ta'an waliin
humna walitti makuun isaa hin oolu. Tarkaanfii fedha isaa kunneen hiree isaa murteessa. Tarkaanfii cimaa dabalataa yoo fudhate akka gantuutti ni ajjeefama. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana yoo qalbiin dhiifama gaafate Orhan Bey dhiifama isaa ni fudhate yookaan dhiifama godhaaf. Sababni isaa Orhan Bey hoogganaa gosa guddaa dhabuu hin barbaadu ture. Haa ta'u malee amala Sheenshaa Bey gara gaariitti jijjiiramuu isaa carraan isaa guddaadha. Akkasumas gantuu ta'ee yaadatamuu mannaa mootummaaf shahidee ta'ee ni beekama yookaan akkasitti barbaada. Mee waa'ee ajaja Andirees kan Filaaviyoos waa'ee isaa Orhan Beyif oduu kenne haa dubbannu. Daawwattoota amma Filaaviyoos gama Orhan Bey waan jiruuf ajajaan Andirees ni dhufa yookaan ni dhiyaata. Akka bulchaa haaroo Izniikitti kutaa itti aanu keessatti ni mul'ata. Ajaja Andireesii fi Filaaviyoos diinummaa isaanii jidduutti wantoonni sababa ta'an ni jiru. Sababni jalqabaa fi qajeelaan ija warra Bizaantiitiiti. Filaaviyoos gantuu ta'uu isaatiin kan mul'atudha. Amantii isaa fi uummata isaa ganee jira. Sababni guddaan inni lammaffaan ammoo hooggantoonni ajaja Andirees warra abbaa Filaaviyoos morman ta'uu isaaniiti. Akkasuma warra abbaa isaa shahidee isaan taasisanidha. Kanaafidha amma kan beekan Filaaviyoos dhugaa akka argate kanaafuu diinaa du'aa Filaaviyoos ta'uu isaati yookaan ajjeesuu barbaadu. Amma garuu Filaaviyoos gargaarsa hin qabne tokko isaan dura hin dhaabbatu. Kan eenyummaa isaa qofa barbaadaa ture. Innumayyuu ajajaa Usmaaniyaa kan amantii baay'ee cimaa qabu reefuu hamilee fi gootummaadhaan guutame ni ta'a. Kanaafidha yeroo kana ajajaan duraanii Bizaantii ajajaa tokko kan ajjeesuuf. Hanga ammatti nama hamaa balaa guddaa qabu ta'us nama yookaan qottoo dhiigaa yookaan qodaa dhiigaa jedhamuun kan beekamu ta'us ammallee Filaaviyoos duratti jilbeeffachuun ni dirqama. Eeyyee namoonni maatii imperaatoraa keessaa teessoo irra isa buqqisuuf imperaatoora ta'uu ni barbaadan hedduutu jira. Yeroo dhiyootti dhuguma ajaja Andiroonikoos aangoo irraa ni buqqisan. Kanaafidha giifti duree Asfoorjaan carraa kan argattee bu'aa siyaasaaf jecha Orhan Beytti kan heerumteef. Akka humni ishee hin tuqamneef. Akkasuma Usmaanonni Izniik gantoota irraa akka baraaruuf. Eeyyee Asfoorjaan Orhan Beytti kan heerumteef achi yeroo geessu jaalalaan hin qabamtu. Yookaan jaalatteeti miti garuu erga dhuftee booda onnee ishii ni laaffata. Orhan Bey irratti dhiibbaa guddaa irra ni ga'a. Waa'ee seenaa jaalala Faaximaa fi Filaaviyoos haa dubbannu amma. Waa'ee Faaximaa fi Filaaviyoos Yigiit osoo hin kaasne dubbachuun hin danda'amu. Sababni isaatiis Yigiit isaa akka lafee qoonqoo keessatti qabamteetti socho'u waan ta'eef. Yoo yaadattan kutaa darbe keessatti Faaximaa yeroo Filaaviyoos tirukki ta'uu isaa bartuu murtoo isheetti akka gaabbitu ofii isheetiin Filaaviyoos waliin wal arguuf akka deemtu kaafneerra. Sunis sirriitti ta'ee jira. Garuu ammallee mararfannaa koo Filaaviyoosii fi Faaximaa caalaa Yigiit waliin akka ta'e isiniif ibsuu barbaada. Isaaf rifadheetiin jira baay'ee takka. Eeyyee Yigiit miira keessa galuu danda'a garuu Faaximaa ni jaallata. Waanuma fedhe isheedhaaf gochuufis qophiidha. Haa ta'u malee hooggansi Kuruluus iskiriiptii isaa baay'ee gadhee barreessee jira. Wanti akka hin taane immoo isarratti raawwatameera. Eeyyee ilma hoogganaa gosa Faaximaaf guutumatti amanamaa ta'e tokko garuu haalli namoonni du'a isaaf kadhatan uumameera. Akkasitti qofa ta'ee jira. Karaan Filaaviyoosii fi Faaximaa qulqullaa'a. Yigiit asitti badii qabaachuu baatus Faaximaan mataan ishee Yigiit eeyyee jettee jirti yookaan isaa fayyamteerti. Haa ta'u malee amma Filaaviyoos deebi'ee waan jiruuf Faaximaan garaan ishee raafamaatti jira. Gaa'ila kana haala kamiinuu dhaabuuf sababa barbaadaa jirti. Jalqaba irratti Filaaviyoos fageenya isaa eegee jira. Amma garuu yeroo hunda naannoo isheetti dhiyaateeti jira. Kanaafidha mul'ataawwan Faaximaa fi Filaaviyoos yeroo baay'ee kan mul'atan. Beeysa keessatti mul'anni Faaximaa uffata misirroo uffatte tokko mul'ateeti jira. Filaaviyoos immoo ishee ilaalaa isaa jirullee agarsiifameera. Dhugaan kanaa maali? Mee amma isinitti himna. Daawwattoonni akkuma beektan tartiiba abjuu yeroo baay'ee xiqqoo jajjaboo fi keelloo ta'a yookaan qalamni jijjiirama. Mul'ata Faaximaa fi Filaaviyoos kana arguun akkasuma abjuu ta'ee natti dhagahame. Haa ta'u malee akkasii miti. Sababni isaas akkuma sanaa booda Faaximaan uffata misirroo uffatteeti turte. Kan Filaaviyoos Yigiit seefii waraanee uffattee Filaaviyoos waliin argamteeti jirti. Uffanni abjuu keessatti yeroo muraasaaf waan jijjiiramuuf kun mul'ata dhugaadha. Gaa'illi Asfoorjaa yoo ilaalle namni hundi sunilleen abjuu natti fakkaatee jedheetu jira. Kanaaf mul'ata sana ilaalchisee abjuu osoo hin taane dhugaa ta'uu isaa isiniif mirkaneessina. Sirrumayyuu saffisni taateewwanii ariifateera. Maalumaafuu yeroo Filaaviyoos Faaximaa baraare yeroo lola sanatti Faaximaan baay'ee ajaa'ibsiifatte. Filaaviyoos kophaa isaa waliin wal arguuf murteessite.
Kanaaf dhalamaan isaanii kophaa isaanii kan mul'atan. Haa ta'u malee Yigiit Faaximaa duuka bu'ee achi gahe miira guddaadhaan yeroo Yigiit seeybii isaa Faaximaa irratti ol kaasuuf yaalu Filaaviyuus seeybii sanaan isa waraane. Haa ta'u malee Yigiit asitti akka hin duune isiniif mirkaneessinu. Asittis du'uu hin qabu. Kana mannaa duutii Yigiit harka diinee isaatti ni ta'a. Gootummaan qabsaa'ee shahiidee ni ta'a. Waa'ee bifa haaraa Filaaviyuus erga muslima ta'ee booda bifti isaa gara uffata Turkiitti jijjiiramuuf jira. Yeroo ammaa kana ilaalchi isaaf kenname waan addaa miti. Uffanni gurraacha Bizaantii Filaaviyuusiif baay'ee gaarii ture. Kanaafuu yoo bifa haaraa barbaade uffata isaa gurraacha caalaa gaarii ta'e fiduu qabu jedhee yaada. Kunis daawwattoota baay'ee hawwata waan ta'eef. Akkasuma gaa'ila Faaximaa Filaaviyuus ilaalchisee hanga Yigiit lubbuun jiruu fi waa'ee gaa'ila isaa Faaximaa wajjin haasa'utti yoo kun itti fufee jirutti Filaaviyuus harka Faaximaa yookaan isii gaafachuu hin danda'u. Haa ta'u malee sana booda Filaaviyuus harka Faaximaa karaa Jeerkutaay fi Booraaniin gaafatee Orhaan immoo kana irratti waliigaluun isaa hin oolu. Sababni isaa amala Filaaviyuus gara seenaa ta'etti waan guddatuuf deemuuf. Daawwattoota biyya kamirraayii xiinxala keenya kana daawwachaa jirtu. Piliis koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa.